Tolegaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenya akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isin jecha nagaan yeroo darbee conceptual framework waliin eegallee turre ammas sanumarra jirra jechuudha. Isa keessa first level fi second level muraasa ilaallee turre jechuudha. Kutaarraa kana keessatti immoo second level muraasaa fi third level guutummaa waliin ilaalle chapterii kana xumurra jechuudha. Egaan gamanumaan maatii chaanelii keenya kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'anu jajjabeessaa isiniin jecha akkuma beektan kan sanduuqaa jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraati. Egaan gamanumaan gara toopikii keenyaatti taaceenu innis basic elements of financial statement dha kan waliin eegallu jechuudha. Inni kun second level of conceptual framework keessaa isa tokkodha inni. Second level qualitative character fi maal ibsa jenneerra elements of financial statement keenya kan nuuf ibsudha jenneerra gosa conceptual framework keessa. Kanaaf second level kana keessa elements of financial statement waliin ilaallaa jechuudha. Kana cover godha jechuudha conceptual framework. Second level kana keessatti waanota kana shanan define ni goona jechuudha. Asset jechuun maal jechuudha, liability maal akka ta'e as keessatti cover goona jechuudha. Gamanumaan yoo ilaalle elements of financial statement keenya keessaa inni adda duree ta'ee fi percentii guddaan eenyudha assetidha. Asset jechuun maalidha? Asset jechuun egaa it is a resource. Amma meaning word for word gaafa define goon asset maalidha? Resource dha jennee define gochuu dandeenya. Kanaaf a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefit are expected to flow to the entity jechuudha. Asset gaafa jennu gaafa define goon resource entity tokkooti maal ta'udha? Controlled ta'u jechuudha. Amma yeroo duraa jechuudha ownership kan nuyi consider goonu jechuudha yeroo baay'ee. Accounting akkamitti akkan define godhu yeroo dur jechuudha asset. Amma garuu control gochuu danda'uu qabuudha malee ownership qofa miti jechuudha. Assetidha jechuuf controlidha. Control ni godhataanaan assetidha jennee define goona jechuudha. Malee ownership qofa miti jechuudha. Kanaaf fakkeenya guddaa kan sinii ta'uu danda'u leaseidha. Leaseen amma akka assetitti ilaalama garuu leaseen ownership qabaateet miti. Maal waan godhuufidha? Control waan godhuufidha malee jechuudha. Kanaaf gaafa assetii keenya define goonu resource controlled by entity. Controlidha tokko. Inni kabiraan maal irraa maddaa? Result of past event irraa maddaa jechuudha. Inni kabiraan future economic benefitiin gara entity sanaatti flow ta'uu qaba. Yookiis fakkeenyaaf gaafa buildingii tokko binnu fakkeenyaaf buildingii tokko binnee haa jennu buildingiin assetidha. Past event irraa ka'e nutu control godha. Inni sadaffaan buildingii kan binnuuf immoo revenue tokko ittiin yookaan economic benefit tokko irraa argachuufidha. Future economic benefit tokko irraa argachuufidha. Economic benefitiin sun gara keenyaattidha kan inni flow ta'u. Kanaaf kana sadantu assetii keenya define nuuf godha jechuudha. Assetii keenya akkan yeroo baay'ee fundamentally keessatti ilaalaa turre jechuudha. Kanaaf assetii gaafa kaasnu resourceidha. Resource entity tokkoon controlled ta'uudha. Ownership irra miti jechuudha. Kan assetidha jennu control gochuu dandeenyaan iyyuu assetidha. Inni kabiraan past event irraati kan inni maddu. Inni kabiraan future economic benefitiin gara entity sanaatti flow ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kana define goona assetii keenya. Liability immoo it is a present obligation of entity arising from past event settlement of which is expected to result in outflow from the entity of resource embodying economic benefit jechuudha. Present obligation dha wanti hidaa amma nurra jiru wayii tokko jechuudha. Liability present obligation dha. Eessaa madde? Past event tokko irraa madde liability dha jechuudha. Kabiraan settlementiin isaa economic outflow dha jechuun
gara keenyaatti flow ta'atoon taane aseet gaafa liability kaasnu future maalidha economic benefitiin gara biraatti kan inni flow ta'u jechuudha. Gabaabumatti maallaqa liqeeffattu miti gaafa biizinesii tokko eegaltanii fakkeenyaaf biildingii tokko keessatti eegaltu yoo ta'e biildingii sana hin bittan yoo ta'e bituuf biildingii sana maal gootu maallaqa kiisii keessaniif hin liqeeffattu. Inni liqeeffattan sun liabilityidha, present obligationidha, resultiinsa past eventidha, future economic benefitiinsa outflowdha gara biraattidha kan inni flow ta'u jechuudha. Hidaa ishee liability jennu sun jechuudha. Hidaadha waan taateef ishee dirqama galchuutu sinirra jira. Kanaafi aseetii sana keessaa gar tokkoonsaa maallaqa namaatiin bitame waan ta'eef maallaqni namaa sun deebi'uu qaba. Present obligationidha jechuudha. Kanaaf liability gaafa kaasnu wantoonni sadii present obligationii ta'uusaa past event irraa madduusaa akkasuma outflow of economic benefit kan jedhu jechuudha. Kana sadan beekuu qabdu. Inni kabiraan immoo equityidha. Equity jechuun immoo residual interest in asset of the entity after deducting all its liability. Aseetii qabdu, reesoorsii jechuudha. Reesoorsii qabdu, reesoorsii sana keessaa wanti maallaqa namaan invest gootan sun keessaa bahee isheen haftu residual interest isheen jettu isheen haftu sun equity jedhamti jechuudha. Yookiin amma yoo biizinesii jalqabdan kan keessanii fi kan namaatiin eegaltu yeroo baay'ee jechuudha. Bifa liqaa fi pookeetti keessaa baastanii invest gootu. Isheen invest gootan sun kan keessanii jechuudha. Equity keessa. Reesoorsii qabdan keessaa hidaa sinirra jiru baastanii kan siniif hafu gabaabumatti maalidha? Equityidha jechuudha. Yookiis kaampaanii tokkoof kanaaf equity isaatii jedhama. Equity'n bifa kanaan erga ibsine income yookaan revenue yoo jennu yeroo baay'ee iddoo tokko tokkotti revenueedha, iddoo tokko tokkotti income jedha. Rakkoon qabunni kuni revenue akka jedhutti fudhadha. Revenue jechuun egaa yookaan income inni jennu increase in economic benefit during the accounting period in the form of inflow or enhancement of asset or decrease of liability that result in increase in equity other than those relating to contribution from equity participants jedha. Income dha yookaan revenue dha jechuun biizinesii tokko jalqabne irraa biizinesii gaafa jalqabnu fakkeenyaaf maal goona bu'aa irraa argachuufidha yookaan galii wayii tokko irraa barbaanna. Kanaaf income dha jechuun increase in economic benefit yookaan asseetii keenya jechuudha. Asseetii keenya kan increase godhu liability keenya immoo kan decrease godhu ta'e maal immoo hin haammatu jechuudha. Waan nuyi maallaqa nuyi kiisii keenya keessaa baasne invest goone yookaan investoroonni tokko kiisii keessaa isaanii yookaan mana isaaniitii baasanii jalqaba invest godhan sana osoo hin haammatiin maal jenna revenue dha jechuudha. Kana jechuun bu'aa yookaan galii argachuuf hojjenna mitiire day to day operation sanarraa wanta hojjennee bu'aan nuyi argamsiisne sun revenue dha. Wanti nuyi bu'aan nuyi hojjennee agarsiisnu erga biizinesiin hundeeffamee sun wanti day to day hojjennee irraa maallaqa arganne bu'aan nuyi arganne sun income jedhamti jechuudha. Kan nuyi jalqaba invest goone sun business sana hundeessu yookaan kiisii keenya keessaa baasne invest goone suni maal itti naammatamu income itti naammatamu day to day operation irraa wanta argamte sana qofaadha jechuudha income. Inni kabiraan expense dha. Expense immoo decrease in economic benefit baasii akkuma jennu jechuudha. Inni kun immoo maal godha liability keenya increase godha asset keenya immoo decrease godha. Maalin haammatu distribution to ownerii yookaan immoo dividend isa jennu sana immoo haammatu jechuudha. Expense keenya jechuudha. Kanaaf expense kan jennu day to day operation keenya raawwachuuf amma galii argachuuf dirqama baasiin jira. Amma mana bunaa qabda yoo ta'e galii argachuuf buna sana gurgurtaa dirqama immoo shukkaara bituun jira maal bituun jira yeroo biizinesii sana eegaltu jechuudha.
Wanti shukkaaraa bahu sun maalidha? Baasiidha. Kanaaf expensiidha. Day to day operation sana biizinesii sana raan gochuuf maallaqa baaste yookaan galii argachuuf jechuudha. Day to day operation isheen maalidha? Expense jedhamti. Expense jedhamti. Distribution to equity participantiif yookaan dividendii isa jennu sana immoo haammatu. Dividendiin maalidha? Net income erga bahee booddee retained earningiif taa'ee ka'e dhumarratti investorootaaf kan yookaan immoo equity ownerootaaf kan maal ta'uudha? Share ta'uudha waan ta'eef inni expense jedhamuu hin danda'u jechuudha. Inni dividendiidha. Distribution to the owners dividendiidha malee expense miti. Yoo baastaniyyuu jechuudha. Biizinesii sana keessaa outflow yoo ta'e iyyuu maal jedhamu? Expenseedhaan jedhamu jechuudha. Kanaaf isa kanaatti beekuutu sinirra jiraata. Second leveliin egaa isaan kana ibsaa jechuudha. Qualitative characterii fi elements of financial statement ibsa. Bridge third levelii fi first levelidha jenneerra. Egaa gamanumaan mee third levelii taa'een. Third level of conceptual framework immoo maal nuuf ibsaa? Akkamitti akka recognize goonu, akkamitti akka measure gochuu dandeenyu, gochuu qabnuu fi disclosure conceptii keenya lafa nuuf kaa'a jechuudha. Mee egaa tokko lamaan haa ilaallu. This concept explains how companies should recognize, measure and report financial statement and events jedha. Akkamitti akka measure gochuu qabu, akkamitti akka recognize gochuu qabu, akkamitti akka report gochuu qabu kaani maal godhuudha? Explain godhuudha jechuudha. Conceptual frameworking kun jechuudha. Mee tokko lamaan haa ilaallu. Egaa assumptioniin ni jira gaa. Assumptionoota kana fundamental of accounting waanii keessatti baay'ee isiniif kaasuu yaaleera. Assumptioniin inni tokko economic entity assumptionidha. Economic entity assumption jechuun this requires that activity of an entity be kept separate and distinct from the activity of its owner and all other economic entity jedha. Egaa kana jechuun economic entity assumption jechuun wanti kaampaaniin hojjetuu fi wanti owneriin hojjetu garaagari ta'uu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani maalan gochuu qaba akkuma fakkeenyuman dura isinii fudhe jechuudha. Mana bunaan qaba. Dhaabbata biraas yookiis immoo waa biraas hojjechuu danda'a. Qofaattis maallaqa qabaachuu nan danda'a jechuudha. Mana bunaa sanaan alatti maallaqa ka biraa karaan argadhu jiraachuu danda'a ta'a. Kanaaf economic entity assumption kan jennu activitiin kiyya innan mana bunaa sanarraa yookaas immoo activityaan yookaan maallaqni mana bunaa sanarraa argadhuu fi bakka biraa argadhu walitti dabalamuu hin qabu. Amma fakkeenya reporting purpose jechuudha. Yoo iddoo tokkotti walitti qabee ilaale amma isa maallaqan kiisiidhaa qabuu fi kan mana bunaarraa argadhu sana yookaan net income koo kanadha jedhee performance isaa measure gochuu hin danda'u. Maaliif? Dabalataa bakka biraatiitti dabalame waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kan ownerii fi kan kaampaanii sana maal ta'uu qaba? Separate ta'uu danda'uu qabu activitiin isaanii jechuudha. Kaampaanii tokkorraa yoon sheerii bitadhe activitiin koof kan kaampaanii sana maal ta'uu qaba? Separate ta'uu qaba jechuudha. Iddoo tokkotti measure ta'uu hin qaban jechuudha. Isa kanadha. Going concern kan jennus jira. Assumption ka biraani. Going concern assumption kan jedhu this assumes that business will have a long life. Businessin tokko life insa itti fufaadha yookiis long life indefinite life qabaa jedheetidha kan inni assume godhu. Going concerning jechuudha. Gaafa kaampaaniin tokko hundaa'u jechuudha. Kaampaaniin sun yeroo dheeraaf itti fufa. For indefinite period kan inni turtiinsaa jechuudha. Akka kanaatti kan inni assume godhamu jechuudha. By the way liquidate ta'uu danda'u qaba garuu kun assume gaafa goonu akka going concernit businessin tokko long life qaba jennee assume godha jechuudha. Going concern assumption jechuudha. Inni ka biraan monetary unity dha. This requires that company includes the accounting records only transactions that can be expressed in monetary in terms of money. Kana jechuun
kaampaaniin tokko accounting recordii isaa keessatti kan inni include gochuu qabu transactionii in monetary term yookiis immoo maallaqaan ibsamuu danda'u tokko qofaa ibsuu qaba jechuudha. Amma wanta tokko maallaqaan kana baasa jechuu dandeessu yookiin maallaqaatii meejer gochuu kan dandeessu. Amma kana baasa wanti kun gatiinsa amma kanadha jettee vaaliiwutti kennuu dandeessa yoo ta'e maallaqaan sana qofaadha kanati maal keessatti account recordii keessatti include gochuu qabduudha. Bifa maallaqaan ibsamuu hin danda'u taanaan maal gochuun qabdu keessatti ramaduun qabdu jechuudha accounting recordii keessatti. Employee behavior amma fakkeenya employee behavior maal gochuun bifa maallaqaan ibsuu hin dandeenyu. Kanaaf achi keessatti ramaduu hin qabnu jechuudha. Inni kabiraan predicate assumption. Predicate assumption implies that the company can divide its economic activity into time period or to report information periodically. Kan inni jedhu predicate assumption immoo kaampaaniin tokko economic activity isaa predict qoqqooduu danda'a yookiin qaba kan jedhudha. Kana jechuun kan inni report godhu monthly ta'uu danda'a, daily ta'uu danda'a, akkasuma quarterly ta'uu danda'a, semi-annually, annually ta'uu danda'a. Bifa kanaatti qooduu danda'a economic activity isaa jedha. Kana jechuun ji'atti hammam argachuu danda'a kan jedhu ji'aan report qopheesse economic activity isaa sana performance isaa sana maal gochuu danda'a measure gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf predically qooduu danda'a information financial reporting isaa jechuudha. Inni kabiraal accrual basis of accounting kan jedhudha. Inni kun immoo transaction are recorded in the period in which the event occurred jedha. Yerootti eventiin occur ta'udha kan galmaa'u qabu jedha. Accrual basis jechuudha. Yerootti eventiin galmaa'udha malee yerootti kaashiin transfer ta'u yookaan received ta'u sana miti jechuudha. Akka accrual basis of accounting jechuudha. Kanaaf yerootti eventii yoo hojii hojjettu ta'e yerootti namaaf hojjettan sana yookiis yerootti nama hojjechiifattan sana expense jettanii galmeessuu qabdu. Bifa kanaanidha accrual basisiin. Inni kabiraan basic principle of accounting dha. Third level kana keessa jechuudha. We generally use 4 basic principle of accounting to record and report transaction jedha. Innis measurement, revenue recognition, expense recognition fi full disclosure jechuudha. Basic principle keessa measurement principle. Measurement principle nigaa karaan itti nuyi measure goonu yeroo baay'ee historical cost fi fair value kan jennudha. Historical gaafa jennu maqumti isaa nutti ibsa. Historically gaafa jennu IFRS requires that company account for and report many asset and liability on basis of acquisition price. Maal gochuu qabaadha historical cost principle ni acquisition price sanaatiin fakkeenya hin bittan yoo ta'e building tokko bittan yoo ta'e 100 bittan yoo ta'e akka bifa historical costiidhaan 100 sanaatiin galmeessuu qabdu jechuudha. Amma bara dhufus value isaa ol ka'uu danda'a gadi bu'uu danda'a buildingiin sun jechuudha. Amma market value isaa tarii ol ka'uu danda'a yookiin gadi bu'uu danda'a. Garuu bifa historical cost principleedhaan bara dhufus maal gochuu qabdu 100 isattiin bittan sanaan kan isin record gochuu qabdan. Historically wanta dura jiru sanaan galmaa deemuu qaba jijjiiramuu qabu jedha. Bifa historical cost principle dhaan jechuudha. Value building sana 100 yoo ta'e bara dhufuttis 100 galmaa'uu qaba jedha. Acquisition price sanaatiin galmaa'uu qaba yookiis immoo value building sana ni beektu sinama building keessan value isaa hammam akka ta'e sanumaan galmeessaa deemuu danda'uu qabdu waggaan jechuudha. Fair value ni jennu immoo fair value fair gaafa jennu innuu gala akkasuma is defined as price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an ordinary transaction. Fair value assetii tokko gurguruuf yookaan immoo liability tokko transfer gochuuf
ordinary transaction tokko keessatti jechuudha. Gatiin inni baasu sun yookiin fakkeenyaaf isin 100 jechuu dandeessu. Buildingii qabdan tokko jechuudha. 100 naa baasa jechuu dandeessu. Garuu aseetii sana gurguruuf osoo barbaaddan, wanti gabaa irra jiru jechuudha. 100 sanaa gadi ta'uu danda'a yookiin sanaa ol ta'uu danda'a yeroo gurguruu barbaaddan sanatti jechuudha. 100 ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta gabaa irra jiru sana gabaa gaafa jennu immoo ordinary transaction ta'uu qaba. Kana jechuun principal market and most advantageous market kan jedhamu jira. Kana jechuun gabaa beekamtii qabu yookiis immoo advantageous ta'e tokko more oddootti principal market gaafa jedhu transaction gurguddaa transaction yeroo baay'ee iddootti raawwatu jechuudha. Principal market jechuudha. Gabaa beekamtii qabu wayii tokko sana fudhachuu qabna. Fair value dha jechuuf malee callisneetuma namni tokko kana nuu kenneef fair value dha. Gabaan kana nuu kenniteef fair value dha jechuu danda'u hin jennu jechuudha. Kanaaf gabaan sun maal ta'uu qaba? Principal market ta'uu qaba. Akkasuma most advantageous market ta'uu qaba. Fair value dha jechuuf. Egaa sana lamaan keessatti principal market akkasuma most advantageous market waan ta'e sana keessatti gatiin buildingiin keenyi sun qabu sun fair value jenna. Amma 100 yookiin acquisition price sana olitti yookaan 120 ta'uu danda'a yookiin 80 ta'uu danda'a. Wanti sun fair value dha jenna. Wanti marketii sana keessatti gatiin nuyi argannu sun fair value dha jenna jechuudha. Fair value dha jenna. Recently jedha IFRS has increasingly called for use of fair value measurement in the financial statement jedha. Baay'ee kan inni recommend godhu financial statement keessatti IFRSin yoo kana maal jalqabe yookiis maal recommend gochaa jira fair value akka fayyadaman recommend gochaa jira jechuudha. Inni kabiraan revenue recognition principle kan jedhudha. Revenue recognition principle jechuun when a company agrees to perform a service or sell a product to a customer, it has a performance obligation. This requires that company recognize revenue in the accounting period in the which performance obligation is satisfied or where the company performed a service. Revenue recognition jechuun gabaamatti sinitti himuuf fakkeenyaaf sin nama ta'e wayii tokkoof hojii hojjechuu walii galtaniitu maallaqa murtaa'e tokkoon jechuudha. Yookiis immoo product wayii tokko itti gurguruuf walii galtaniitu. Amma hojii tokko hojjechuu walii galtaniitu maallaqa murtaa'eni yeroo isin hojii hojjettan sana maal gochuu qaba? Fakkeenyaaf hojii hojjettaniitu maal gochuu qabda gaatama revenue koodha jette servicii kenniteetta waan ta'e revenue dha jettee kanatti galmeessuu qabdu yeroo servicii kee sana hojjettee xumurtedha. Servicii kennitee gaafa xumurte tajaajila kennitee gaafa xumurte revenue dha jettee galmeeffachuu qabda. Ati jechuudha. Performance obligation keessana satisfy gooteetta waan ta'eef malee maallaqa fudhattes dhiistes considering gootu. Kanaaf kaampaanii tokkotu amma servicii kennuu qaba yoo ta'e servicii gaafa kenne sana revenue kiyya jedhee maal gochuu qaba? Recognize gochuu qaba jechuudha. Kana jechuun revenue recognition maal ibsa? Kanatti galmeessuu qabdu yeroo performance obligation keessana satisfy goote sanadha malee waa'ee kaashii fudhachuu dhiisuu miti jechuudha. Kanaaf kanadha revenue recognition. Expense recognition jechuun immoo ni kun in practice the approach for recognizing expenses lets the expense follow the revenue. This approach is the expense recognition principle jedha. Recognize expense when work or service or the product actually contributed to revenue. Kana jechuun matching principle in asuma keessatti hammatama expense recognition keessatti jechuudha. Kana jechuun the expense maal follow gochuu qabaadha? Revenue. Kana jechuun revenue generate gochuufidha. Kanatti expense kee kanatti expend gootu jechuudha. Fakkeenyaaf kaampaaniin tokko maal godha? Expense dha jedhee kan inni fayyadamu fakkeenyaaf employee qacara
employee qacara waan ta'eef salarii kaffaluufiitu irra jira. Kanaaf kan inni expense jedhee galmeessuu qabu yeroo employeen sun hojjeteef sanadha. Hojjeteef jenna yookiin servicii employee sanarraa gaafa argatu expense jedhee galmeessuu qaba jechuudha. Maallaqa kaffaluu dhiisuunsaa considering. Garuu yeroo employeen ji'a tokko hojjeteedha waan ta'eef expense ji'a tokkoon narra jira jedhee galmeeffachuu qaba. Gaafa employeen sun hojjetuuf jechuudha. Kanaaf inni kun let the expense follow the revenue. Revenue contribute gaafa inni godhu jechuudha expensiin keenya. Sanadha. Kana fakkaata. Inni kabiraan full disclosureidha. Full disclosure immoo requires that company disclose or circumstance and the events that would make a difference to financial statement user jedha. Circumstance maal godhanii circumstance fi eventoota maal godhan financial statement keenya maal gabaamutti kana jechuun full disclosure jechuun eventoota fi circumstance decisionii keenya yookaan decisionii financial statement userii keenya affect godhan sana hundumaa achi keessatti hammachiisuu qaba, ibsuu qaba jechuudha. Kana jechuun informationii barbaachisaa ta'an, eventoota barbaachisaa ta'an hundumaa wanta decisionii userii keenya affect gochuu danda'a jennee yaannu sana hundumaa disclose gochuu qabna yookaan baasnee ibsuu danda'uu qabna. Inni kun immoo karaa garaa gochuu dandeenya. Provide through financial statement. Kana jechuun balance sheet, income statement warra jennu jechuudha. Inni kabiraan notice to financial statement. Example jedhe explain the item presented in my body of the statement. Notice to financial statement. Notice to financial statement accounting policy inni fayyadamu akkasuma fakkeenyaaf notice to financial statement kan jedhu amma depreciation gosa depreciation garaatu jira. Depreciation isa kaman fayyadame jettee adda baasuuf isa kanan fayyadameette notice to financial statement keessatti bifa kanaan ibsitaa jechuudha. Notice to financial statement keessatti maaliif sirriitti financial statement useriin adda baasuu akka danda'anitti jechuudha. Akkasuma supplementary information jechuun kan ta'an jiru. Kun immoo expanded table addaa wayii tokko qofaatti qopheessine more ibsuuf jechuudha. Sirriitti akka adda baasuu danda'aniif ibsuuf kan itti fayyadamnu supplementary information jechuudha. Kanaaf full disclosure jechuun circumstances fi eventoota jiran hundumaa wantoota decisionii userii keenya affect gochuu danda'u jennee yaan hundumaa keessatti hammachiisuu yookaan ibsuu danda'u keenyadha jechuudha. Full disclosure jechuun inni kabiraan cost constraintidha. Cost constraint jechuun company must weigh cost of providing information against benefits that can be derived from using it jedha. Cost constraint jechuun informationii gaafa provide goonu benefitiinsa kostii keenya caaluu qaba. Kana jechuun kostii nuyi baasnu yookaan baasiin nuyi baasnu benefitiin caala taanaan value qabu jechuudha. Cost constraintiin kana ibsa jechuudha. Kanaaf rule making body and the government agency use cost benefit analysis before making final their information requirement. Kanaaf cost benefit analysis hojjetamuu qaba jechuudha. Kana jechuun kostii isaatu kostiin information nuyi provide goonu maal ta'uu qaba benefitii keenya sanaa gadi ta'uu qaba kostiin kan jedhudha. In order to justify requiring particular measurement or disclosure, benefit received to be derived from it must be exceed cost perceived to be associated with jedha. Benefitiin kostii sana caaluu qaba. Benefitiin informationii keenya kostii nuyi informationii sana provide gochuuf baasne sana caaluu qaba kan jedhudha. Cost constraintiin kana fakkaata. Chapter 1 jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e waa ta'e tokkotti sinii dabaluun barbaada. More lookaan jiraachuu dhiisuu danda'a. Innis maalidha? Akuraaliirraa kaashiitti, kaashiirraa gara akuraaliitti kan jijjiiruu kan jedhu wayii tokko ni jira. Isa guyyaa tokko toopikii wayii godheetan siniif deebi'a.
Egaa chapter 1 intermediate financial accounting kana fakkaata. Horaa bulaa galatoomaa nagaan tura.